No, 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 no. Abbaa dhiiraa maaliin isinii ajajama? Eenyu abbaa dhiiraati moo ilmoon dhalee agartemu isin na beektaa abbaa dhiiraa nan jetta. Haa dhiifama abbaa kiyya maaliin sii fida amma? Boof kabaji hoggaan ilaaltu dullataa si fakkaata. Mee amma ani siin dhaluu dandeenya? Haa if kabaji. Haa mucaa abbuush maaliin si ajajama? Dafi xibsii re'ee lama naa fidi. Aboo feetoo aariyaan dhugaan si hima. Ilmaan kee mana dhiistee ati uteelaa xibsii lama kophaa kan nyaachuu kun sin dabbaru abbaa kamee hooti? Aboo ani ganaan fuunee abbaan taane ifiifuu nyaadheen quufne fuudhee ilmaan guddisuu naatu nangee. Abbaa taate haa duuba. Abbaa eenyu? Abbaa garaa. No, 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 no. Har'a maal dhageessee na yaamte? Soomanni dhufee ni beektaami? Soomana akka garaa qulqulluun soomannuuf waaniin si balleesse yoo jiraate dhiifama si gaafachuufiin si yaame. Angaruu waaniin si balleesse illee hin beeku. Ati amata afur guutuu waan na cuftee naan ooddeef maali hoo mee naa hime? Ati amma hin beektuufi silaan beekee maaliifin si gaafadha? Dhageessiifin hima miseejii meeqaan feesbuukaan sii barreesse takka laaltee naaf hin deebisne. Jimmata jiru hunda jummaa mubaarak biroo akkam jirta keef sinjaa naaf hin deebisne. Akkasumaan jiruuti ramadaanni dhufe ramadaan mubaarak biroo sinjee naaf hin deebisne. Osoo san naaf hin deebisne iidi dhufe iidaas iid mubaarak biroo sinjee naaf hin deebisne. Sanboodaan aboo ni boonaasaa samii haaseenu yeetiin si arrabsee firraa sedhiise. Amma ati amata afur guutuu kanumaaf naan oddee na cufte jechuudha. Egaa hanga fadhallee bizii ta'u miseejii dida san keessarraa akkamitti takkallee naa deebisuu dadhabe jeetiin aaree si cufe. Dhagee obboleessa kiyya dogongortee jirta. Dogongora guddaa dogongorte. Waan takka osoo dhugaa hin hubatin murtii hannuun gaarii miti. Dogongora maaliin dogongore? Mee naa himi gaaya? Barreeffama maaliin barreessan? Harkaan himi? Ani bar harki kiyya guyyaa guutuu hidhaa oolaa bar. Ati akkamitti kana naa hubachuu dadhabde? Harka maatu si hidhe mudhii qabattaasa. Harki kiyya akka tibiisii ta'een si himaa dhaggeeffadhu. Ganama baree hunda yaafattaa yarazaaqiin baajaaj tiyya baaseetiin dalagachaa oolee asrii jimaa bitadhee mana gala. Hoggaan mana galee kasala shidadhee giggiraa tiyya kaayyadhee shiishaa qopheeffadhe gattaa'e azaqqallee allaa maraaf nabi khadiir alayhi salaam yaa jimaa kanuuraa khayrii khariskii hajaaralaa jeetiin qamoo eegala. Haya sa'a sanbooda harki kiyya biizi jimaa haxeerarrachuu qastiira uruu shiishaarra kaayyachuu jimaa haxeerarruu qastiira uruu shiishaarra kaayyachuu kanuma harki kiyya biizi mee duba sa'a kamiin miseejii namaa barreessaani yoo amma miseejii kiyya ilaalte miseejii kuma meeqaa jira kaniin banee ilaaleen beekne mee sa'a kamiin ilaala onlaayin jirtaa baraggoos ilaalan onlaayin jira waayifiidhaan yuutuub banadheetiin wallee nan istoop irra kaayadhee wallee afaan oromoo akkasii qamaa xuxuquun feesisu. Alla anaatu dhiifama si gaafachuu qaba anaa si balleesse akkan taayatiin si hubadhe jarjaree ammas hedduun si arrabsee bar ni boon taasa dhandhaaraaraas deemsa miiseeni waan hin siin jenne hin qabu ofiin haa godhe yaabbalisa kiyya. Abshir ofiin talabbiiti ofiisii godhe wanni guddaan wal hubachuudha. Ammas waan takkaa jira waan takka laal waan takka dubbadhu abshir laate kaaf. Aboo bakka gaafsan aareetiin bilook si godhe ammaan tana bilook jalaa si baaseetiin at si ergadha at naa deebisi. Abshir siifin deebisa ganaa miseejii leeyoo naa barreessite si hojiin haasawa. Hay akkamitti harka kiyya biisii hin jenne? Shiishaa dhiisee bar shiishaan miidhaa malee faayidaan qabdu takkaffaa fayyaafis gaarii miti lammaffaa namaa hojii adda si murti namarraa si hambisti nama bira dhaquun jaallattu shiishaan bika jirtu malee. Ammaas biisii irra kaayi irra buusi. Haa tiyaan ta'eetiin firraa dhiise alhamdulillah. Hay yoom dhiiste? Ramadaana dabreen dhiise mudannoon ajaa'ibaa takka na mudattee mudannoo haalaan nama kofalchiistu anoo amma yeroo yaadadhe koflaan na qaba. Mee naa himi billaa aleyk. Ramadaana dabre abooradee ganda biraa nageessaniitiin achi qamaanee gandatti qamaane san shiishaan hin jirtu hoggaa sa'a 8 geenyu haraaraan shiishaan ajjabaatte aboo jimaa kiyya walumaan mareetiin fudhadhee bararaa mana kiyya galeemi. Hoggaa mana kiyya galu sa'aan hiraabaa dhiyaatte azaanuuf xiqqoo hafe daddafeetiin kasala hafarsee hoggaa xiqqoo na qabate ulaa dura kaayee jimaan ganaa hafeen qamaajee gattaa'ee afaan kaayachuu eegale.
Haaya. Akkasitti lulluun buusa jeetiin bishaan qalaasan naqee qalaasa lollehee ulaa durattiin facaasa jeetiin giggiraan ulaa dura kaayisanarra naqee ibiddaan shideefirraa dhaamse. No, 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 no. Mucaa kalee jimaan dhiisaa jeetiin osoo jimaan qameen rafeemi manaama dukaakaa kan inni arge rifadheetiin baaragee utaalee lafaa kee iyyaa. Dukaakaa kam agarte? Ummata tokko wajjin walitti qabamnee walgahii taa'uu jirra mana tokko keessa mannu kun dheessa ni beeta garaa kiyya keessa garuma kiyyaatu manaa jechuu sanboota na gaafatan jimaa maaliif dhiiste maaliif hin qameen naan jaan. Manni garaa kee keessa ati isa cuma keessa jirta ajaa'iba haya. Anis garuma kiyya keessaan jira isaan wajjin walgahii jirra bar akkasitti ani jimaa wanni dhiiseef jijjiiramaan barbaadaa amata meeqa guutuu osoo hin ciqilfadhee qama'u ciqileen suuta na baastee inaaf hangana jimaan qama'uun jeen. Ajaa'ibuma haya duuba ummanni kun eenyummaa isaanii siif hin himne. Aan duraanuu isaan hin beeka eenyummaa isaanii. Bikka bu'aa dukaaka jimaa qobboo bikka bu'aa jimaa dukaaka awwadaayii fi bikka bu'aa jimaa awmaraafaadha. Haya. Amma ati jimaa ni qamaatu moo hin qamaatu nan jaan hin qamahuun jeen. Hin qamaatu nan jaan hin qamaatu akkasitti deemanii ibidda diimaa girgiraa guutuu fidanii asin naqii waliin jaanii. Makeessa ganna kan garaa keessatti gubadhee jeetumaan lafaa kee. Oh shit mucaa dukaakaa ajaa'ibaa si qabate kaa. Duuba arrani qamaata fakkaata. Akka ajaa'ibaatti qamaa malee hayi ummanni kalee ibidda girgiraa na keessa kan naqe edanuus nan dhiisu yoon jimaan qabeen ibidda na keessa shida. Arra gijeen gattaa'eetiin qama azzaqalleen annaabalaam nabi Khadir alayhi salaam yaa jimaa hanuura khariskii hanagayaa khajaalalaa jeetiin eegala. Khayru wa khayraat. Habibi yaa jaalallee yaa ka'oonne dawaa. Alah Aboon dhageenyeeti. Saalaa bar nashiida haaree baasee eebisuu deema. ta nashiidaa saalaatti deebina akkamisa gumata akkatti walleerraa gara nashiida jijjiiramte. Ramadaanni dhufeemi ramadaanaaf qophaa'uufiin fooddara wallee baasee nashiidaatti naqadhe. Ibliisiis kana waswaasu hidhamuudhaaf fiizaa qofa eeggachuu jira. Khayru wa khayraati. Awwaanis hin jiru ibliis sheexaanni afaan kamiin nama waswaasa. An kanama biraan beeku kiyya kun sabboonaa ta'uu hin dhabu afaan oromootiin na waswaasa. Ammaa sin agarre yaani sirba afaan oromoo malee hin dhaggeeffadhu. Kolkolaw qeerroodha naan jeegaa. Ta'uu hin dhabu. Amma ramadaanaaf baatii takka hidhamuuf deemaa miigaa. Sirbaa'oo sirba kam na afeere ni beektaa? Sirba kam si afeere billaa alayk. Sirba galaanaa gaaromsaa wala garraa garraa wala garraa garraa wala garrees jirraa waliif arkuuf jirraa birraa wala garraa. Ala miskiin wallahi saahiba kee miqqanyaa si jaalataa bar addaboo fi jeeti. Waan biraati miti anis miqqanyaa waan hin ta'eef na jaalataa bar miqqanyummatti hedduu takka na dinqisiifata amata kana waa hedduun sirraa baree naan jee. Garuu miqqanyummaan gaarii miti addunyaa akhiratti illee miqqanyaa anna gaafadhu haa anaan miqqanyaadhaami miqqanyaan addunyatti illee irraa tulaa gaggara laal mataa kun shak osoo niisti yaadu kanaafin sin jaa amma ani jiruu haaraan eegalu deema. Wow, very nice decision nomination. Tanaafin nashiidaa jiruu haaree jettu takka barreessee saalaayif kanne. Maashaallah amma hunnoo karaa gaarii irra jirta rabbi si agaggaaru. Haya duuba waa'ee nashiidaa sanuu maal jettame? Aboo saalaa alhada kana nashiidaa ajaa'ibaa ka haalaan nama hawwattu albama guutuu eebisuu deemaa bar. Albama san keessarraa habba lamaanaa kanneef tan jiruu haaree jettuu fi mi'aawaa jettu na beetaa mi'aan obboleessa kee hayyuu dhukkubsatu illee fayyu. Hay haati itti dadhabdee barreessite ifiif hin baastu isaaf kannitaa. An sagalee isaa fideetiin baasa billa aleek sagaleen nashiidaan baasuun qaba'ani. Namni nashiidaa sagalee khiyaayyoo dhaggeeffate uliyuu nashiidaan dhaggeeffatu waliif qodduun gaariidha sagalee mi'ooytuu qabaami inni haa baasu jeetiin kanneef haniyan. Waaw sirratti harkeetiin jira dhugaanuu jiruu haaree eegalte miqqanyummaan si keessaa baatee billaa aleek maashaallah. Aboo waliif qodduun gaariidha gurbaan sagalee mi'ooytuu qaba sagalee mi'ootuudhaan jechoota mimmi'aawaa hoggaan dhagee dha na godhe onneetiyya mi'aawaa. Amalli kee akka shankoora alaa aboo sagalee khiyaayyoo dhageessanii jibbitaa'u. I can't wait ramadaana kana isaan atororaan siin jee. Eessatti eebifama
dirree dhawaa galma giddugala dargaggootaa kan ta'e kan dirree iidaa biratti argamu guyyaa alhadaa inshaallah namuu affeeramee jira nan jeega akka ajaa'ibaatti namni affeeramu jira namni baay'een ni dhufaa jaamee eegamu jira abdeeshoollee ni dhufaa jechaan dhagee hoggusan hin gammade hanjamaa dhiyoo naa godhe sana ni irraanfateen saa inni yaa kaartoona deemu kibritaan si dhawee si gubaa naan jeebar naa dhufu kaame amma abdeeshoo dhandhaarraadhaas jaaloo jaalaleeshin see gujjuraa dafi saalaa atis dafii kottu miimoorii wallee formaat godheetiin foldara jiruu haaree jiru banee see gujjuraa kottu jaaloo jaalaleeshinis yaame dafii kottu foldara sanis yaame kottu khalaas kottu mi'aawaa amalii akka shankooraalaa hunda qalbii moohee bareedinnihaa kan nama hawwatu akhlaaqni kee haalalaa tolchisi uumee rabbiin kee keessaa fi aalaa